baay'ee gooftaatti kan jaallatamtan obboloota koo guutummaa addunyaarraa kan ergaa kana daawwataa jirtan gooftaa Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u. Amma kanan jiru as magaalaa Tel Aviv biyya Israa'el keessa magaalaan Tel Aviv yommuu ilaaltan kunoo Tel Aviv baay'ee haala bareedaadhaan jira. Kana booddee iddoon kun immoo Mediterranean Sea isa jedhamudha. Mediterranean Sea kuni lafa galaana markaboonni baay'een irraa deeman ergamoonni baay'een kan irratti deemanii wangeela lallabanidha. Iddoo kana qarqara bishaanii kana yommuu ilaaltan qarqara bishaanii kana lafa Yoonaas jalqaba markaba yaabbatee gara Tarseesitti adeemedha. Iddoo baay'ee yaadatamu. Isaa ol gaarri kun gaara Iyyoophee jedhama. Lafa Phexros si'a jalqabaachiif namicha gogaa luugu iddoo inni itti achitti dhaqee mul'ata argee wangeela lallabe. Egaa obboloota koo magaalaa biyya Israa'el kana keessatti seenaa baay'een akka inni jiru hin beektu. Seenaa baay'ee kana yommuu nu ilaallu iddoo kanarratti kan nu yaadannu keessaa inni guddaan lafa Yesuus Kiristoos miilla isaatiin adeemee wangeela lallabe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya kanarratti wangeela lallabe. Iddoo kanarratti du'e, iddoo kanarratti fannifame. Har'a as magaalaa Tel Aviv fi Jerusalem gidduutti makiinaa oofaa jiru. Ilmi koo labsiin magaalaa biyya Ameerikaa irraa telefoona yerumaatiin naa bilbilu. Baabbiinaan jedhe lafa gooftaa Yesuus itti fannifame Golgota argiteettaan jedhe. Eeyyeen hin jedheen. Inni immoo achi magaalaa Yerusaalem bakka nuyi bullee bakka nuyi tajaajilaa jirudha. Baay'ee iddoo eebbifamaadha. Warri televezyiinii moo'aa ilaalaa jirtan yeroo dhiyoo irratti labsii hin baasna. Televezyiinii moo'aa irratti namoonni akka isaan qophaa'an waliin dhufnee biyya kana akka daawwannu akka gooftaan itti dhalate, lafa itti guddate, lafa itti barsiisaa ture, lafa itti ergamoota waame, lafa itti fannifame, lafa itti du'e, lafa itti owwaalame, lafa itti du'aa ka'e in ilaalla. Walii wajjiniin dhufnee hin daawwanna. Hafuura keenya hin jajjabeessa jedhee tanaan amana. Baay'een isin jaalladha. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos lafa kana lafa inni itti du'e, lafa inni itti owwaalame yoo xinnaate biyya Israa'el keessa nama miliyoonii 8 jiraata. Miliyoonii 8 keessa namni gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanee isa duukaa bu'aa jiru nama 20,000 hin guutu. Nama yartuudha baay'ee. Gara miliyoonii 8 ammayyuu dukkana wallaalummaatiif cubbuu keessa jira. Jara kanaaf Waaqayyoon kadhachuutu irra jira. Keessumaa immoo dhaloota lammataa, dhaloota haaraadhaaf. Baay'een isin jaalladha. Nagaa Yerusaalemiif Waaqayyoon hin kadhannaa. Kan Israa'eliin eebbisee ijoollee kee kan eebbise hin eebbifama jedha. Seera uumamaa 12 irratti sagalee sana qabannaa. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Hojii kana hojjechuudhaaf kan na gargaare paastarii Yaafaa yookiin immoo Haifaarra jiru Pastor Benii baay'een galateeffadha. Saggaa'ee baay'een galateeffadha. Jaratu na gargaaraa jira televezyiinii kana waraabuudhaaf. Gooftaan koo isin haa eebbisu. As magaalaa Tel Aviv Israa'el irraa nagaan gooftaa isin wajjiniin haa ta'u. Ameen.